laal miciyoon tun nama dhuunfaa isaatu waan kamiinuu haa ta'u daa'imni tuni Oromiyaatti dhalattee Oromoo ta'uun isii qofa akka malee suuqannee isaan irratti hojjetamaa jira ka'uu hin dandeenye haga ammaa jechuudha. Si mormu si wajjin dhaabanne si jalan deemne yoo argite ajjeesii jedhamee labsii kallattii osoo hin ta'in al kallattiin uummata irratti labsee ture jechuudha karaa waraana isaa. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan bargaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya keessaa humni mootummaa ajjeechaa suukkaneessaa fi gara jabeenyaa daa'ima xiqqoo waggaa 10 hin guunne simboo Biraanuu irratti raawwachuu jiraattonni dubbatan. Fiid Maarshaal Biraanuu Jullaa Dr. Abiy Ahmed wajjin walitti bu'uun dhagahamee jira. Habtaamuu Lamuu namoota jibba Oromoo qabanii fi akkasuma Oromoo irratti shira yaada wajjin wal qunnamtii qabaachuu icciitiin bahee jira. Guutuu odeeffannoo kanas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ministeerri muummee Itoophiyaa yaa'ii paartii badhaadhinaa lammaffaa irratti dubbii dubbataniin waggoota 6 darban keessatti hidhamaa dararre hin jiru jechuun isaanii dubbii ijoo miidiyaa ta'ee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas irra deebi'uudhaan yoo yaa harka fuunee ashama nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos bal'ina isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabii godhin sabskiraab gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsinaa isin saamma xumuraan faaturaan affeerraa keenya. Humnoonni mootummaa ajjechaa suukkaneessaa fi gara jabeenyaa daa'ima xiqqoo waggaa 10 hin guunne simboo Biraanuu irratti raawwachuu jiraattonni himan. Erga gudeeddii irratti raawwatanii dadhabdee booda haadha morma isheetti hidhuun mukatti fannisanii biraa deeman jedhan jiraattonni. Itoophiyaan dirree mirga lubbuun jiraachuu itti namarraa mulqamu namni baay'ee galuu hin dandeenye daa'imman akka feetetti taphachuu hin dandeenye fi umrii hin qabne akkasumas abdii hin qabne dirree waraanni keessatti dagaaguu fi itti faarfamudha. Waraanni qaamaan ajjeesuun cinaatti godaannisi xiissamuu ilma namaa keessatti uumuu yaalan fayyuu hin ulfaata. Laal miciyoon tun nama dhuunfaa isaatu waan kamiinuu haa ta'u daa'imni tuni Oromiyaatti dhalattee Oromoo ta'uun isii qofa kacallifamuun filatameef jechuudha. Daa'imni kalee isa lallabaa fi turre haga miidiyaa guddicha Aljaziiraa osoo nafiin faarsee bulaa mootummaa otoo nafiin iyyaa fi turanii jechuudha. Kanarra eenyu dubbate? Namni dubbate hin jiru jechuudha. Okay. Kanaaf walumaa galatti namni gocha akkanaa raawwatu sirni tun sirna bututte ta hin jirre mootummaa hin jirre seerroonni jaamu akka hin jirre waan amanuuf gocha kana raawwataa jechuudha. Oromoo wanni biyya huu qabu kana booda waa'ee mootummaa kanatti lallabachuu mootummaa kana nurraa dhaabii waan jiru bira kutuu qabasan. Oromoon tokkotee sirnicha buqqisee sirna mataa isaa dhaabbichuutu murteessa. Wanni Oromoo lafaa kaasu waa hedduutu raawwatame Oromiyaa keessatti gocha akka malee suuqannee isaan irratti hojjetamaa jira. Ka'uu hin dandeenye haga ammaa jechuudha. Gara fuuldurattis uummanni Oromoo yoo sirnicha kana birraan buqqisin akka baalaatti harca'uuf jiraata. Ammas harca'utti jira. Gara fuuldurattis harca'uuf jiraata jechuudha sirnicha kana. Kanaaf walumaa galatti Oromoon tokko taanee falmannee sirnicha buqqisuu qabna isa yootti aman akka kiyyattani abbaa daa'ima kanaatiif jajjabinaa kannu Oromoon tokko ta'ee sirnicha buqqisuu qabutti amana. Irraa waraanni dhalu bu'aan isaa bara hanga baraatti jiraata. Waan isaa kun immoo gaddaa fi cabinaan alatti guddinni aadaa galmaa'u hin jiraatu. Beekaa fi wallaalaa xiqqaa fi guddaa dheeraa fi gabaabaa osoo hin jenne kan dhaloota duguugan abdii waaraa hafe dukkaneessu waraana. Ilmaan haadhaa fi abbaa jalatti fixa. Imimmaanii fi gadda haadhaa fi abbaatti hambisee darba. Akkasumas abbaa fi haadha ilmaan irraa fixe. Ilmaan dirree gubbaa facaase daandii gubbaatti hambisa. Daa'ima xiqqoo fi maratu maatii fi naannoo ishee keessatti simboo addaa qabdu. Buqqiftuu osoo hin quufin kichuu karaatti cituuf dirqamte. Daa'ima wallaaltuu barnoota barattee shiraa fi qajeelaa addunyaa kana osoo adda hin baafatin garaa fi sammuun qulqulluu taate kan guyyaan garaa itti jabaate du'atti dabarsee kenne. Simboon akkuma maqaa ishee simboo qabeettidha. Nama qaamaan ishee beekuu miti kan suuraa ishee argeyyuu ni maraata. Anaan dhalattuu koo kan hin jedhin hin jiru. Gara jabeessa obboleessa bineensa yoo ta'e qofa ta'a. Waan baay'eetu lafatti deemaa jira. Yeroota darban keessa sirnoota hamaa dabarsine garuu sirna dargiin kan wayyaanee sunis qaamni mootummaa
poolisiis haa ta'u raayyaa idilees haa ta'u yoo waa tokko balleesse itti gaafatamaa ture. Barana garuu akkasii miti. Ila Kooriyaa kaabaa keessatti jenereeshinii duuka deemanii fita. Jenereeshinii duuka ila waraanni milishaan poolisiinis ila qabu. Poolisiin gosa lama beekta. Kan barreeffamaan jiru jira kan hin barreeffamaan hin jirretu jira. Fakkeenyaaf Fiqaaduu Tasammaa wanni inni caaffee Oromiyaa keessatti dubbate sun adeemsa yookiin poolisii hin barreeffame. Maal jedha poolisiin suni uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif akka bishaaniiti. Achi keessa immoo waraana bilisummaa Oromoo akka qurxummiiti. Bishaan kana gogsaatii waraana bilisummaa Oromoo balleessaa poolisii jedhu barreeffame jechuudha. Caaffee Oromiyaa keessatti suni poolisii jedhama yookiin immoo seera jedhama. Seera hin barreeffaminii fi seera barreeffametu jira seera mootummaa keessatti jechuudha. So seerri hin barreeffamin Abiy Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa illee kan itti walii galan tokkoof tokko uummata si mormu si wajjin dhaabanne si jalan deemne yoo argite ajjeesii jedhamee qajeelfamni itti kennameera. Poolisiin barreeffamin jechuudha. Qoree nageenyaatu uumame. Qoree nageenyaa santu qajeelfama kana kenna. Aga dakaatti ijaaramee jira caasaa qaba. Gudeeddiin daa'imas ta'ee dubartii dhiiras ta'ee haa gudeedanii gudeeddiin isa tuul weapon akkuma qawweedhaan lolan kanatti isaanillee lolaa jira uummata lolaa jira. Beelessuun isa tuul sigalee uummata beelessuu uummata dubartii gudeedu ajjeesuu qaluu reeffaan sodaachisuu roofa lafatti eeganii sodaachisuu isa tuul waan uummata ittiin sodaachisan. Noorth Kooriyaa waan akkanaa waan godhaniif uummanni sodaatee mootummaa san jalatti Eertiraan waggaa 40 kan uummata san sodaachistee of jalatti caccabsitee bulchiteen seera kanaan Abiy Ahmed nama kanarraa barate mataan sirna kanaa sirna ijaarame kana jara addaan baasa jaraa fi warroo yakka yaawwatan addaan baasuu hin dandeessu. Si'aati mootummaa miti sigalee nuyi uummata nuyi qabsaa'ota. Nuti jara addaan baasuu hin dandeenye. Sirna kana sirreessuu kan danda'u jara. Yoon sirreessin ta'e immoo they have to like give it off. Aangoo dabarsanii kennuu qabu jechuudha yoo to'achuu hin dandeenye. Har'aa jalqabdanii kanan godhinaa jedhee beeka Abiy Ahmediin. Sirna kana immoo isaantu ijaare isaan adda sirni kun isaan addaan bahuu hin danda'u. Milishaan biyya sanii, harreen biyya sanii, sirnii fi hooggantoonni addaan bahuu hin danda'an. Akka waliigalaatti wanni nu jechuu dandeenyu tokkoof tokko uummanni Oromoo tokko ta'ee qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin godhamu kana maddii dhaabatee rakkoo kana keessaa of baasuu qaba. Mootummaan akka kana keessaa isaan hin baasne sirna kanas ijaaree uummata kana kan bichisiisaa jiru dubartii daa'ima manguddoo kana jeesisaa jiru sirna kana ta'uu uummanni keenya hubatee jabaatee qabsaa'uu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbatee waan danda'eef harkaanis miilaanis dhagaadhaanis waan hundaanuu waan qabu hundaa qabsoo kanaaf gumaacha danda'e hunda gochuu qaba. Wanni uummatatti lallabuu qabnu kanadha. Daa'imni umrii 10 taate Simboo Biraanuu torbaan kana qe'ee warra ishee keessatti gudeedamtee ajjeefamtee dheekkamsa hama kaasee jira. Ajjechaan kun godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee magaalaa Eleellaatti guyyaa roobii raawwatame. Mootummaan kun labsii kallattii osoo hin ta'in alkallattiin uummata irratti labsee ture jechuudha karaa waraana isaa. Maal jedhee waan amma milishaan qabamtee milishaa innaa gaafatanii milishaan ibsaa jirtudha jechuudha. Amma torbanuma kana keessa milishaan oboodhaan qabamtee ibsaa turte jechuudha. Maal jettee ibsite? Innis immoo labsaa ture waraanuma isaatiin waraanni bakka jirtanitti bakka deemtanitti saamaa rukutaa ajjeesaa waan barbaadan gochuun mirga qabduu saamuu mirga qabduu jedhee alkallattii osoo hin ta'in alkallattii labsee jechuudha mootummaan kun. Waraana kanatti gaafa labsu waraanni kun milishaadhaa kaasee kaadiree gandaatii kaasee haga dhaqee waraana ittisa waraana federaalaatti ni deemaa jechuudha. Wanti amma raawwatamaa jiru gudeeddin amma ijoollee irrattis dubartoota irrattis raawwatamaa jiru duuni amma Oromiyaa keessatti qeerroon du'aa jiru kuni kana keessatti haammatamaa jechuudha. Labsii inni kanaan dura waan barbaadan gochuu dandeessu jedhee waraanaaf mirga kenninaan waraanaan ajjeesuu dandeessu namni isin gaafatu saamuu dandeessu saamatii waan barbaadan nama qarshii 5,000 ol baatu 5,000 ol nama qarshii baatee too deemu saamuu qabdu irraa fuudhuu qabdu jedhee labseedha jechuudha. Sanii maaf jechuun barbaade inni kuni wanti amma raawwatamaa jiru kuni gudeeddin amma durbee kanarratti raawwate kuni kana keessatti haammatamaa jechuudha. Mirgi kennameef amma fakkeenyaaf mana warra mucayyoo amma gudeeddamtee duute kana seenee milishaan tokko yoo haadha isaa kan saamu ta'e gaafa inni saamu durbeen kun iyyuu dandeessi. Gaafa ishiin iyyite yookiin mormii kaafte
achumatti mataadhaa yookiin qabee achitti gudeedee rukutee bahuu danda'a jechuudha. Isa kana eenyu kenneef laali? Saami jedhee mootummaan mirga kenneef laali. Federaal mirga kenneef waan ta'eef itti gaafatamummaa jalaa gonkumayyuu hin ba'uudha. Uummanni ka'ee falmachuu qabu kanuma teenyee uummanni taa'ee yeroo hunda mootummaan akkas nu godhee jechuu hin qabu. Kanammoo falmachaa jira uummanni ammallee ittuma jira waraana isaallee hidhachiisaa jira waraana isaa waliin dhumaa jira du'aa jira hidhachaa jira jechuudha falmachaa jira garuu ammas hin taane falmiin kun hin taane uummanni falmachuu qabaa garuu mootummaan immoo itti gaafatamuu qaba maaliif durbee kana eeguudhaaf uummata bulchuudhaaf itti gaafatamuu qabaa. Daa'imman haliillaa adda addaa irraa baraaruuf eegumsi mootummaa barbaachisaadha. Yakkoota akkasii ka'umsa kan ta'an beekuuf haaromsi sirna jiraachuun seera hojiitti hiikamu hawaasaaf dhimmi mirga daa'immanii fi yakka ga'umsa irratti barnoota hubannoo kennuun barbaachisaa ta'u namoonni hedduun ni dubbatu. Yakki gudeeddii fi ajjechaan Simboo Biraanuu irratti raawwatame haala waliigalaa daa'imman keessa jiranii fi hangam saaxilamoo akka ta'e ibsas jedhamee jira. Wanni silaa nuti irraa dubbachaa jirru taargetiin keenya waan silaa nama dhuunfaa yookiin waan abiyyi osoo hin taane wanni waan impaayeraati. Waan impaayeraa irraa gaafa haasofnu qaama silaa impaayera sana suphu yookiin impaayera sanaaf utubaa ta'ee sochoosu qaama sana qaama badii ta'uu beekuu qabnaan jechaadha. Abiyyi yakkamaa mitii yookiin qaama badii mitii bilisaa jechaan jiru. Kana gaafan jedhu qaamni silaa aangoorra turuu fedhu yookiin qaamni silaa aangoo isaatiif kachuu barbaadu waan silaa yakkaan isa gaafachiisu ajaja silaa akkaataa kanaanii waan silaa fuula idil addunyaatti nama dhiyeessu ajajan dabarsu. Kana gaafa jennu namni silaa biyya tokko hoogganu abaluyyee naa gudeedii yookiin abaluyyee mormarraa naa buusii viidiyoo waraabuun beek evidensii guutuu akka silaa sirni suni jigu akka sirni suni hirrinni isaa mul'atu waan calaqqisiisu waan ta'eef viidiyoo waraabaa nama qali viidiyoo waraabaa nama ajjeesii jedhee ajajan dabarsudha. Kana gaafa jedhamu qaamni silaa biyya tokko of harka tursuu barbaadu yookiin qaamni silaa aangoo isaatti fukatee aangoorra turuu barbaadu waan silaa ragaa isarratti ta'u ofiif ajajan dabarsudha. Haa taatu siyaasaa keessatti dubbiini hiika garagaraa numa qabaatti. Ani akka kootti akka silaa Oromoo tokkotti Oromoo keessaa akka nama silaa dirree jiru tokkotti namuu gaafa silaa qabame gaafa silaa dirqiin duubaanitti dhufte maal akka jedhu maal akka haasa'u ni beennaa jechaadha. Maybe it is partially true. Haa taatu wanni silaa qaamni harkaan to'atame sun haasa'u kagarii dhugaa ta'uu ni mala. Kagarii immoo waan silaa dhugaarraa fagaate yeroo sanaaf lubbama keessa waan jiruuf lubbuusaa oolfachuu waan haasa'ullee jiraachuu mala. Walumaa galatti silaa uummata keenya aadaa safuu duudhaa ala baasee gochaa cigaasisaa silaa dhala namaaf hin malle karaawwachaa jiru akka nam tokkeetti ilaalla osoo hin taane impaayera. Impaayera kanammoo ka utubu ka sochoosu ka silaa akka umurii dheeratu ka taasise namoota sana keessaa immoo namni sun abiyyi qofa bakka bu'aa jenne taargeet goone immooshinaalii waan nama tokkorra fuulleffachuu osoo hin taane qaamni silaa impaayera kana tiksaa jiru gubbaa haga gadii qaama badiiti yaa qaama badiiti. Maaliif jennaani waan silaa seera uuma inni silaa dhala namaa uume fakkeenya heeraa fi seera sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti akka dhaaba keenyaatti addi bilisummaa Oromoo falmaa mirga dhala namaati. Kana gaafa jedhu Oromoo miti beeki. Nafxanyaaf Tigireeni warri silaa kaleessa Oromoorra harkaa farma mure kuni daa'imti kichuun akka kanaa kun gaafa gudeeddamtu gammachuutti hin qabnu beeki. Oromooni mirga saba isaa kabachiisee mirga saba biraallee kabachiisu. Kana gaafa jennu
wanni silaa seera uumaan nama buusu wanni silaa gochaa cigaasisaa dhala namaaf hin malle gaafa dhala namaarra raawwatu Oromoo silaa waan saba isaa qofa osoo hin taane gochaa cigaasisaa akka kanaa waan saba kamiyyuu bakka bu'ee mirga dhala namaa akka idil addunyaa kanatti kabachiisu keessa qooda qabaanii. Egaa haa taatu wanni gabaabaatti jechuu barbaadu Abiyyi badii qaba yaa garuu namni kuni waanuma deebisee isa gaafachiisuyyuu ajaja dabarsee wanti kun akka raawwatuun taasisu maaliif jennaani aangoo isaa tifkachuu barbaada. Biyya kana ammallee gabrummaa keessatti tiksee dantaa isaatiin guuttachuu barbaada waan taateef waan silaa ragaatti taatu kana qajeelfama akkasii yookaan ibsa akkasii gaaraa hin baasu waan jedhurra fuulleffate. Haa taatu wanni nuti as keessatti hubannee bira darbuu qabnu akka yaada kootti Abiyyis akkama haa ta'u caasaalee silaa Abiyyirraa qabe haga gadii kaabinee kaadiree dabalatee haga minishaa gandaa Oromoo miidhaa jira yaa Oromoo qalaa jira gudeedaa jira yaa soo maal godhuu qabna. Taargeetiin keenya inni dhumaa akka silaa dhaaba keenyaatti akka dhaaba ABO'tti dhaabni ABO qabsoo tarsiimoo kallattii 5 gaggeessa. Innis qabsoo dinagdee, hawaasummaa, waraanummaa, dippiloomaasii, fincila uummataa. Soo uummanni Oromoo golee Oromiyaa keessa jiran dabalatee biyya hambaa biyya alaa biyya keessaa jiranii kadirree jiru dabalatee nami kamuu tarsiimoolee qabsoon Oromoo qabdu kana 5 keessa alan ba'uucha. Kana gaafa jennu namuu sagalee taana gaafa jennu suura piroofaayilii nama silaa gudeedamee nama silaa qalamee nama silaa harkirraa citee irra kaawwannee osoo hin taane inni taargetiin inni cimaani. Tarsiimoolee qabsoon Oromoo ittiin duratti siqa jedhee dhaamni lafa kaate kana keessa gaheen ani bahachuu danda'ummaa sagalee Oromoo kana dhaggeessisuuf yookaan Oromoo kana tokkoomsuu fi ani siyaasaan danda'oo ta'e siyaasaa kootiin dirqama Oromummaa kana bahachuun qaba. Dirqama kana immoo ammaa qabee ofii fudhachuun qaba. Meebii kana tarsiimoolee jiran kana keessa waraanummaadhaani lubbuu koo kana wareegee qabsoo Oromoo duratti butuun danda'a. Oromoo kana tokkoomsuun danda'a. Qabsoo kana dhaalchisee darbuun danda'a. Diina Oromoo kuffisee darbuun danda'a. Taanaani umuriin qabu kanarraa qabee gama waraanummaatiin qabsoo Oromoo kana gaggeessee waa fakkeenya ta'u dhaalchisee darbuu danda'uun qaba. Gaafatama isaa ammaa qabee ofii fuudhuudha jecha. Haa taatu gama diinagdeen taati yoo taate namni diinagdeedhaan qabsoo Oromoo yookaan uummata Oromoo kana wal beeksisuu tokkoomsuu akka inni silaa walii dhufee eenyummaa jechuun waan meeqa akka of keessa qabatu hin beeknaani jecha. Aadaa, duudhaa, safuu, afaan kana hundumaa akka giddu galeeffatu kana kan waliif fidee tokko gochuu danda'u kana keessatti qabsoo Oromoo keessatti gaheen ani bahachuu danda'u akka kootti maalan ofitti fudhadhaa ka jedhu sana namni kamuu amanee ofiif fudhata yoo taate egaa ani umurii yartuu qabsoo keessatti dabarse haa taatu garuu fincilarra turre jecha sa'aatii baradhutti fincilarra ture. Kana gaafa hin jedhu Moonaa Yuunivarsiitii Jimmaa barachaa ture. Haa taatu lafa sana osoo hin ga'een iyyuu sadarkaa silaa kutaa 12 11 barachaa ture keessatti gaafa nuti ijoollee waliigallee daandii cufnaa inu gurraa dhagaa darbannaa jennee gaafa waliigallu qaama nu keessaa deebi'ee dhaqee kaabineef kaadiree quunnamee nu rashansiisaa ture jiraani. Har'allee Oromoon maalirra jiraa yoo jenne manuma kana keessa ka jirruyyuu inaasofnaa malee ammaaf emotional taanee miira keessa gallee jibbinsa qabnu sana ibsuuf ariifannaa malee egaa Oromoo kanaaf ani umuriin qabu kana keessatti umuriin arge kana keessatti gochaa argaa jiru kana keessatti dirqamni diiwutiin ani ofitti fudhadhee silaa waa baadhee darbu maalii waan jedhu sana keessa galuun dirqama taati jecha. Kana gaafan jedhu Oromoon tokko yaa taatu Oromoon sagalee isaa haa dhaggeessifatu Oromoon biyya alaa biyya keessa golee Oromiyaa hunda jiranii wal dhaga'uu qabu tokkoomuu qabu impaayera silaa umurii nurra dheereffatee
Oromoo kabajaa dhowwu kan ofirraa kaasuuf akkuma silaa warri adii unity strength jettu sana tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaan sun immoo akkamiin dhufuu danda'a waan jedhu irratti hojjechuuf fuulleffachuuni dirqama koof dirqama keessan dirqama Oromummaa maraatiin dhaamsa kooti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kan maangoolamnee jirra. Odeeffannoo keenya dhimma Biraanoo Juulaatii fi Abiyyi Ahmad akkasuma icciitii Habtaamuu Lamuu dura isiniif dhiheessinee turre yommuu odeeffannoo kana isin biraan jennu odeeffannoo biraa dhimma sanii wal qabatu kan biraa kan nu bira ga'ee hin jira waan ta'eef odeeffannoo saniin walitti qabnee kan isin biraan geenyu ta'a. Sababa odeeffannoo san isin biraan hin geenyeef nu of kolchaa isin jenna. Yeroo itti odeeffannoo san kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya yaada keessan gara koomentiitiin nuuf kennaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.